Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtootaa ilmaan Oromoo kakkaalii idil addunyaa irratti argamtan kabajaa fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti isin bira haa qaqqabu isiniin jecha egaa har'as walitti deebinee jirra. Qophiin har'a walitti deebineen qophii goota Oromoo tokko kan haftee gootota kalee kan har'a lubbuun jiru waahila jaarraa abbaa gadaa tokko fa'aan wal isin barsiisa. Waahila jaarraa abbaa gadaa kan ammallee lubbuun jiru tokkoonin wal isin barsiisa. Isaanis obbo Yusuf Sheek Ahmad jedhamu. Hanga dhuma qophii kiyyaatti akka nafaana turtan kan isiniin jedhu ani qopheessaan qophichaa Amiin Awwalii. Hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii isiniin jechaa yaadaa fi qeeqa qabdan immoo karaa komantiitiin na kaa'u hin dagatinaa isiniin jechaa waan itti dabaluu fi waan irraa hir'isu akkasumas waan akkanaa osoo nuuf dhiyeessite gaariidha kan jettan karaa komantii jalatti kaa'uu dandeettanii. Amma kallattimaan gara sagantaa kiyyaatti darbaa hanga xumura qophii kiyyaatti turtii gaarii. Goota Oromoo waahila jaarraa abbaa gadaa kan ammallee lubbuun jiru tokkoonin wal isin barsiisa. Obbo Yusuf Sheek Ahmad jedhamu. Biyyoo Tamseetti hanga Baaleetti, Baalee hanga Somaaliyaatti, Somaaliyaa hanga Carcaritti bara 1967 gaafa sirni Haayile Sillaasee Oromoota Baalee irratti lola banuu fincila qote bulaa Baalee san sabni Oromoo saba tokko achi sadarkaa wal dagatuu tokko gahee ture. Kaaniin qottuu, kaaniin gaallaa, kaaniin Oromoo, kaaniin kiristaanaa, kaaniin Islaama jechuun akka saba tokko ta'uu isaa dagatee waliin hin dhaabbanne yeroo itti godhamee ture barri suni. Duuba ilmaan Oromoo sikkoof mandoo lafa isaanirraa buqqisanii kaaba Itoophiyaa irratti hawaasa biraa qubsiisuuf sagantaa guddaa mootummaan Haayile Sillaasee diriirse. Oromoonni Baalee sirna hamaa lafaa fi lafee isaanii buqqisuuf hojjechaa ture kana dura kophaa abhadheeffatanii falmutti seenanii. Yeroo dukkanaa kana keessatti humni sabboontota Oromoo carcar tuuta tokko uumuun obboleeyyan isaanii warra sikkoo mandootiif dirmannaa gara Baalee imalanii. Du'anis obboloota isaanii sikkoof mandoo wajjin du'uuf du'a walirraa du'uuf du'an walirratti du'uuf injifatanis obboloota isaanii wajjin bilisoomsuudhaaf kaayoon isaanii. Tuutaa Oromoota carcar kan darzaana tokkotti tilmaamaman kun gooticha Oromoo qixxee hin qabne kan osoo biyyi hin dammaqin dammaqee ilma abbaa bu'afran qalloo Abdul Kariim Abraahim Ahmad yookiin jaarraa abbaa gadaatiin kan durfamu yoo ta'u kanneen hafan irra caalan isaanii ilmaan Oromoo ta'ituu murawwaati. Jaarraa abbaa gadaa yeroo san ganna dardara qalbiin guutuu kan gabrummarraa duuti bilisummaadha jechuun saahiba Haayile Sillaasee kan ture abbaa isaa Fitawraarii Abraahim Haamid mormuun falmii kabajamuu mirga saba isaa magaalaa Adaree biyyootti jalqabe yoo ta'u haala isaa kanaan mootii Haayile Sillaaseetiin wal nadhabsiisa jechuun abbaan jaarraa abbaa gadaa akka ilmi isaa gara Asaboot dhufee lafa bal'oo Asaboot qabanirraa oomisha sassaabuu erge. Jaarraan Asaboot yoo gahu lafa sabboontonni jajjaboon keessatti argaman tahuu hubatee oomisha maal abbaaf sassaabaa miti sanni miti dhiyeessituma sabboontota Oromoo ta'ituu carcar keessaa bakka adda addaa jiran qunnamutti seenee. Sheek Muhammad Saanii, Obbo Ahmad Sa'id, Haji Ahmad Hussein, Yusuf Sheek Ahmadii fi kanneen kana fakkaatan adda duroota gaafasii turanii. Duuba Oromoonni carcar jaarran erga diddaa niitiin miliqee carcar gama lixaatti as furga'ee haala hundaa mijeessuunii fi of keessatti dhoysuu turanii. Beekaa yeroo tana gurmiin Oromootaa tan maqaa bilisummaatiin sochootu tokkollee hin abuuramne yookiin hin turre. Haala kanaan jaarraa abbaa gadaa carcar ona addaayyoo biyyoo Tamseetti ji'a tokkoo fi guyyaa 19 caalaa
dhoysanii akkaataa qabsoo bilisummaa Oromoo bifa hammayyaatiin itti jalqabuu dandeettu osoo mari'achaa jiranuu haalli tokko uumame. Sunis Oromoonni Baalee finciluu isaanii fi mootummaan Haayile Sillaasee duula bal'aa irratti gaggeesseetiin jiraachuun gurra sabboontota carcar keessatti calawu jette. Yoo funyaan nutuqan ijatu nu booyaa jechuun Oromoota Baaleetiif dirmachuu akka qabanii fi kanaaf immoo yeroo kennu akka hin qabne of amansiisuudhaan qawwee isaanii goda itti dhoyfatanii baasuun imala isaanii gara baddaa fi gammoojjii Baaleetti taasisanii achitti Huseen Buneetiin wal qunnamuun saba isaaniitiif falmutti seenanii. Gootota gaafa guyyaa lammii hangafoota qabsoo bilisummaa Oromoo unkuran kanneen jaarraa abbaa gadaa wajjin gaafas gara Baalee imalan keessaa tokko kanneen carraa qaamaan haasofsiisuu argadhe jedhe namni tokkoo fi akkuman ol irratti ibse kan ammas lubbuun jiru obbo Yusuf Sheek Ahmad irraa. Obbo Yusuf Sheek Ahmad abbaa Oromoo ituu ilma afur galaan gosa Elerlerraa goota as burqee yoo ta'u kan dhalate ona oborraa naannoo Dadaritti akka ta'ee fi ijoollummaa isaatiin maatii wajjin gara Carcar Daaroo Labuutti deebi'anii kan as godaanan tahuu dubbatu. San booda guddinni fi jireenyi isaanii naannoo biyyoo Tamseetti. Obbo Yusuf bara mootummaa Haayile Sillaasee 1960 keessaa saayibboota isaanii Ahmad Sa'idii fi Amdoo Huseen fa'aa wajjin tahuun jaarraa abbaa gadaa ganda isaaniitti akka simatanii fi san booda lolli Baaleetti tahe dhageenyaan innis gara Baaleetti jaarraa abbaa gadaa wajjin duulanii kan kutan tahuu ibsu. Lola Baalee akka isaan barbaadanitti injifannoo hawwaa turan keessatti argachuu baatanis tokkummaa Oromoo kan keessatti mul'isanii fi humna diinaa guddoo kan itti galaafatan tahuu dubbatu. Meeshaa waraanaa gaafii ammayyaa ta'e akkasumas humnoonni mootummoota alaa Haayile Sillaasee waan deeggaraniif kan injifataman tahus ni seenessu. Obbo Yusuf Caba lola Baaleetiin boodas qabsorraa abdii kutanii gara Carcaritti hin deebine. Achuma Baaleerraa jaarraa abbaa gadaa wajjin gara Somaaliyaatti baqachuun laga cehan. Achittis harka maratanii hin teenye. Oromoota walitti gurmeessuun mootummaa Somaaliirraa deeggarsa meeshaa waraanaa akka argatan tahe. Meeshaa argatan kanas qabatanii Baaleetti deebi'anii haa ta'u malee ammas diinni irra aane. Sana booda yeroo muraasaaf Carcaritti deebi'anii sochii uummata dammaqsuu gaggeessutti seenanii. Osoo haala kanaan jiranii ammas Somaaleen Oromoota duraan qabde mana hidharraa gadi dhiisuu fi Oromoota meeshaa waraanaa deeggaruu jalqabde odeeffannoo jettu argatan. Ammas imala isaanii gara biyya Somaaliyaatti qajeelanii. Amma yeroonis deemte jidduun Haayileen bu'ee darguun siree koree. Duuba osoo Ahmadoo Huseenii fi Ahmad Sa'id fa'aa waliin haala kanaaf Somaaliyaatti imalanii meeshaa lolaa funaanachaa jiranuu ganda isaanitti maatii isaanii fi jiraattota ganda sanirraa musiibaa guddoon takka itti buutee kana dhagahani. Mootummaa dabre keessatti gandi kun shiftoota of keessatti dhoysitanii qallabdanii siinqeessitanii gara Baalee dabarsitan. Ammas immoo siinqii itti gootanii akka meeshaa waraanaa isiniif fidan gara Somaaliyaatti ergitanii nu waraanuuf gandi kun qophooytanii jirtu. Carcar keessaafuu gandi biyyoo Tamsee guutuun diina Itoophiyaati jedhaniini. Jara gara Sumaalee qajeelchitan san hatattamaan amma yoo hin yaamne yoo wal hin saaxille hunda keessan finna jechuun aangaa'onni mootummaa darguu haaroyinuu hawaasa Oromoo Carcar toora biyyoo jiraatan irratti duula duguuggaa shanyii labsanii guyyaa tokkotti qofa nama 35 ganda kana keessa ajjeesanii shaaqatti naqanii. Waan guyyaa san booda manni haa himuu biyyoo Tamseetiin san booda qabrii 30 jechuun maqaa Oromoota ituu irraa argateen waamamutti seente.
Kun akkuma durutti tahee obbo Yusuf Sheek Ahmad yeroo Somaaliyaarraa qawwee hidhatanii as dacha'an gandi isaanii akka dhiisanii biraa kutan hin jiru. Dubartii maanguddoo daa'imman osoo hin jedhin hawaasni ganda cinaan tokko dhumanii jiru. Ilmi obbo Yusuf tokkos abbaa kee fiddu malee jechuun rashanamee jira. Haa ta'u malee haalli tahe kun ammas kan obbo Yusuf fa'a qabsorraa of duuba deebisee osoo hin tahin daranuu kan isaan hadheesse tahee lola guddaa mootummaa irratti gaggeessuun salqii daaroo labuu fi lixa carcar yeroo jalqabaatiif mootummaa jalaa bilisoomsanii alaabaa lafa Oromiyaarra yeroo jalqabaatiif gadi dhaabuu dandahanii jiru. Obbo Yusuf gaafa xaaliyaanii biyya teenya weeraruu loon kan tiisaa turan tahuu fi amma umriin waggaa 86 akka tahan himamu. Ammallee dardara ta'uu isaanii himnee fi ganaa akka umrii dheertuu jiraatan yoo hawwinuuf akka ji'an amma naaf ga'ee umrii kanaa ol hin barbaadu, umrii naaf hin kadhatinaa, jannata naaf kadhaa jedhanii jiru. Jiruuf jireenya bu'aa bahii gaddaaf gammachuu tolaaf daadda hunda argeetiin jira. Ammas isin dhuftanii hanganumaahu nu gaafachuun keessan gammachuu guddoodha. Amma du'a qofan eeggachaa jira jechuun nutti haasawanii garaa nu balleessan jedha namni anachirraa dubbise tokko. Seenaan obbo Yusuf irraa qorannee waraabannee hedduudha. Fuula dura dookumantarii qindeessaa jirru keessatti bal'inaan ni argattu. Gootni ganda kanaa kan lubbuun darbanii fi hanga himamuu qabu kan hin himaminiif hedduudha. Seenaa gootota akka Haji Adam Huseenii fi Ahmad Sa'id faa fuuldura walitti kan dachaanu taha. Yoom as geenne salphatti sabboonummaan gootummaa yoom as geenne salphaatti sabboonummaan gootummaa fi gamnummaa abbootii teenyaa tan akka salphaatti himamtee dhumtuu miti. Kan akka obbo Yusuf Sheek Ahmad hedduutu dagatame ona carcar tana keessattii fi naannoowwan Oromiyaa kutaawwan garagaraatti dhokatee hafee jira. Nuufis umrii fi humna seenaa fi gootota seenaa hojjetanii darban kana qonnee ittiin baasnu nuuf haa kennu. Kan gootummaan dabran rabbiin itti araaramu. Kan akka obbo Yusuf faati hanga ammaa lubbuun jiran rabbiin umrii dheertuu fi fayyaa guutuu kennee fi nu jidduu haa tursiisu jenna. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo, egaa qophiin qopheessee dhiyaadhe kana fakkaata. Qophii birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jecha ani qopheessaan qophichaa Amiin Awwalii kan barreeffamaan nuuf dhiyeesse Itiyoo Oromoo Poostii gara sagaleetti kan jijjiire Amiin Awwalii. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii jecha yaadaa fi qeeqa qabdan karaa koomentii jalatti nuuf kaa'uun dagatinaa isiniin jecha turtii.